Hai barattoota akkam jirtan nagaa keessanii unittu xumurarra geenye jirra. Paartiin xumuraa Eigen values and Eigen vectors isaan jedhamanidha jechaadha. Isaan kunniin warra qormaata seeraan bahuu danda'anidha. Eigen values and Eigen vectors isaan jedhaman kunniin unity kana paartii kanaan ni xumura jechaadha. San booda immoo unit 3 hedduun keessan akka barbaadaa jirtan naaf himtanii jirtanii. Kanaafuu kallattiimaan gara unit 3 waa'ee limited seenaa jechaadha. Kanaafuu Eigen values and Eigen vectors isaan jedhaman kanneen karaa salphaa ta'een akkamitti akka hojjetan isinitti mul'isa. Hanga xumura viidiyoo kanatti nama wajjin tura. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan ammoo chaanaala kana subscribe godhuudhaan akkasuma immoo viidiyoo kana like godhuudhaan jalqaba. PDF kan argachuu barbaadan ammoo Telegram Itiyoo student jedhamuudha seenuudhaan argachuu dandeettanii. Kanaafuu kallattiimaan gara barnoota keenyatti yoo deemnu Eigen values and Eigen vectors isaan jedhamanidha jechaadha. Eigen value problem matrix Eigen value problems involve finding the scalar L and lambda n yookiin amma isa kana lambda n jechaadha and non-zero vector x that satisfies ax equal to lambda x isi jedhamu kana kan satisfy nuuf godhu lambda kana barbaadna jechaadha. Lambdaan kun maa inni scalar yookiin ammoo constant dha jechaadha. Constant wayii x dhaan yeroo baay'isnu a times x wajjin wal qixa kan nuuf kennu barbaadna jechaadha. Kanaafuu isa kana barbaadu inni jalqaba. Where a is given square matrix x is an unknown vector and lambda is unknown scalar dha jechaadha. Kanaafuu as keessatti akkuma argitan wantoota lamatu unknown jira. Tokkoffaa x in unknown dha akkasuma ammoo lambdaanis unknown dha jechaadha. Wantoota lamaan kanneen barbaadudha jechaadha. Finding Eigen values in jalqaba Eigen value barbaadudha. Eigen value in jennu maal jennee jira scalar jennee jira jechaadha. Kanaafuu isa kana barbaadu inni jalqaba. Definition is starting from the Eigen equation. Eigen value equation in jennu ax equal to lambda times x isa jennu kana jechaadha. We can rewrite it as ax isa kana as yoo finnamnu jalqaba plus 1 tureef minus isa jechaadha. Kanaafuu equal to 0 ta'a jechaadha. Kanachaan as keessa amma maal wal fakkaataa qabani x wal fakkaataa waan qabaniif as keessa maal fudhatu dandeenya x kophaatti fudhannee maal godhuu dandeenya a minus lambda jechuu dandeenya jechaadha. A minus lambda jechuu dandeenya jechaadha. Inni kun garuu bakka wal jala dabarsuun hin barbaachisu. Kanaafuu x gara sinaa haa barreessu. Maaliifi inni kun a hin jennuun kunii fi waan maal ta'eefi waan matrix ta'eef kanaafuu iddoo isaa kun jirutti haa barreessinu. Minus lambda equal to maal ta'a 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kana isa kana haala kanaan baafachuu dandeenya. Where I is the identity matrix as keessatti amma L maaliin baay'isna L I dhaan baay'isna jechaadha. Inni kunis akka maal nuuf ta'uuf L kan I dhaan baay'isnuuf akka matrix nuuf ta'uuf jechaadha. Matrix akka nuuf ta'uuf jechaadha. Kanaafuu inni jalqaba isa kana jechaadha. Orderiin isaa immoo I kana a wajjin wal fakkaataa ta'uu qaba jechaadha. Eigen values in the Eigen vector okay for this homogeneous system to have a non-trivial solution x is different from 0 the matrix a minus lambda times I must be singularity ta'uu qaba jechaadha. Inni kun singularity ta'uu jechaan ammoo inni determinant isaa 0 ta'uu qaba jechaadha. Determinant isaa 0 yoo kan ta'u taate singular jedhama jennee jirra yeroo darbe. Kanaafuu determinant of a minus lambda I equal to 0 ta'uu qaba jechaadha. This equation is called characteristic equation of the matrix A dha jechaadha. The solutions lambda of this equation are Eigen value of A ta'anii jechaadha. Kanaafuu akkamitti barbaadna Eigen vector akkamitti barbaadna? For each Eigen value L, the Eigen vectors are the non-zero solutions. Kanaafuu inni kun asitti maal jennee jirra a minus lambda times I times x equal to 0 jennee jirra jechaadha. The solution space of this homogeneous system is called Eigen space corresponding to L jechaadha. It consists of all Eigen vectors associated with lambda together with the 0 vector jechaadha. Kanaafuu inni kun wantoota haga ammaa jennee kana hundi isaa isa kanaan barbaadne haala sanii akkamitti akka barbaadan hubanna jechaadha. Okay, amma akkamitti barbaadna tokkoffaa Eigen value barbaaduu qabna. Eigen value barbaaduudhaaf eessaa barbaadna seetan equation tana maal jennee jirra a minus determinant of a minus lambda times
I inni jedhu kun maal jennee jira equal to 0 is jedhu kana fayyadamnee maal barbaadna L kana barbaaduu dandeenya jechuudha. San booda ammoo maal barbaadna itti aansinee ammoo Eigen vectorii barbaaduudhaaf ammoo equation kana fayyadamna jechuudha. Equation kana fayyadamne kanaafuu isaan lamaan kanneen naaf qabatanii jechuudha. Kanaafuu amma asirraa A nuuf kennamee jira. A asii ni qabna. Kanaafuu A akkuma jiru barreessina jechuudha. 4 1 2 3 san booda as maaltu jira minus jennee lambda times I ma inni I size isaa kana wal fakkaatu qabaachaadha 0 1 0 0 1 ka kanatu 1 ta'eef ka kanaatis 2 ta'uu qabaachaadha kanaafuu sorry asitti determinant jedhanii kun determinant dha bifa kanaan determinant barreessinaa jechuudha equal to maal jennee jira determinant isa 0 dha 0 yeroo jennu ammoo inni kun 0 tokko qofa osoo hin ta'in kun amma rawii lama waan qabuuf 0 lama barreessinaa jechuudha bifa kanaan 0 lama barreessinaa jechuudha san booda maal goona inni kun determinant of jenneeni san booda n akkuma jirutti 4 1 2 3 san booda isa kana keessaa baay'isu minus akkuma jiru barreessine lambda yeroo keessa baay'isu lambda times 1 lambda ta'a lambda times 0 0 ta'a lambda times 0 0 ta'a lambda times 1 lambda ta'a jechaadha equal to maal ta'a inni kun 0 0 ta'a jechaadha sitti ammas okay san booda ammoo maal goona san booda sitti maal goona determinant of jennee isaan kanneen walirraa hir'ifnu isaan kanneen yeroo walirraa hir'ifnu maal ta'a 4 minus lambda 4 minus lambda 1 minus 0 1 ta'a 2 minus 0 2 ta'a 3 minus lambda 3 minus lambda ta'a jechaadha 3 minus lambda ta'a equal to determinant isaa maal ta'a jenne 0 0 ta'a jechaadha 0 0 ta'a kanaafuu amma asitti maal goona determinant barbaanna determinant kana akkamitti barbaanna kana baay'isuu kana hir'isuu lama baay'isuu tokkooti isa kan beeytanii kanaafuu 4 minus lambda times 3 minus lambda minus 2 times 1 2 ta'a jecha equal to 0 jennee barbaaduu dandeenya jecha equal to 0 jennee barbaadna jechaadha inni kun akkana barreeffannu determinant equal to 0 sorry akkanatti hin barreeffamu kun maaliif akkana barreessina seetan yeroo Eigen vectorii barbaannu akkana barreessina amma 0 goonee barreessina maaliif determinant waan ta'eef determinant isaa 0 ta'a jechaadha sorry asitti dhiifama kanaaf akkasii barreessina jechaadha kanaafuu kana keessaa baay'isu 4 baay'isu 3 meeqa ta'a 12 ta'a 4 baay'isu minus lambda ta'a san booda minus lambda times 3 minus 3 lambda sorry asitti 4 lambda inni kun 4 lambda dha inni kun ammoo yeroo waliin baay'isu minus 3 lambda ta'a lambda times lambda square minus times minus in ammoo plus jedha jechuudha kanaafuu lambda square minus 2 as waan jirtuuf minus 2 equal to 0 jennaan okay san booda ammoo maal goona asitti lakkoofsa walitti ta'edhaan 12 hir'isuu 2 meeqa ta'a 10 ta'a 4 lambda minus 3 lambda minus 7 lambda ta'a san booda plus lambda square equal to 0 dha jechuudha amma asitti isa kana quadratic equation akkuma argitan lambda square minus 7 lambda plus 10 equal to 0 0 dha inni kun quadratic equation dha jechuudha kanaafuu lakkoofsa yeroo walii ida'amu 7 nuuf kennu minus 7 nuuf kennu yeroo waliin baay'atu ammoo 10 nuuf kennu barbaanna jechuudha 10 nuuf kennu barbaanna yeroo waliin baay'atu kanaafuu inni kun minus 5 fi minus 2 yoo fudhanne fakkeenyaaf minus 2 yoo fudhanne kanneen lama yeroo waliin ida'anu minus 7 yeroo waliin baay'isnu meeqa nuuf kenna 10 nuuf kenna jechuudha kanaafuu lambda minus 5 fi lambda minus 2 ta'a jechuudha inni kun equal to 0 sorry asitti lambda inni kun lambda kanaafuu isa kana kophatti solve goona kanaafuu lambda minus 5 equal to 0 and lambda minus 2 equal to 0 dha jechuudha kanaafuu lambda equal to 5 ta'a jechuudha asitti ammoo lambda equal to 2 ta'a jechuudha kanaafuu lambda lama waan qabnuuf gatiin vectorii nuti argannuutis Eigen vectorii nuti argannuutis akkasumatti lama ta'uu qaba jechuudha kanaafuu kophatti barbaanna lambda 5 yeroo ta'ee fi lambda 2 yeroo ta'e jennee kophatti barbaanna jechuudha kanaafuu isa jalqabaatti adeemnu equation kanatti adeemnu equation kun ammoo maal jedha leetaa jenna amma leet lambda equal to lambda equal to 2 ajen 2 irraa kaan okay as equation kun maal jedha
a minus lambda times I times x equal to 0 dha jechuudha. Equal to 0. Kanaafuu bakka lambda maal galfanna 2 kana galfanna jechuudha. 2 kana galfanna jechuudha. Kanaafuu asitti a akkuma jirutti barreessina. A akkam ture 4 1 2 3 4 1 2 3 minus lambda meeqa asitti amma lambda 2 galfanna jechuudha. 2 times I nammoo identity matrix dha waan ta'eef isa kana haala kanaan barreessine maal goona the whole times x equal to 0 goona jechuudha. Inni kun x kun x guddaadha. Maaliif inni kun x1 x2 yookiin ammoo x, y waan jedhu bakka bu'aa jechuudha. X qofa osoo hin ta'in. Kanaafuu amma asitti maal jennaan isa kana 4 1 2 3 okay minus 2 yeroo keessa baay'isnu inni kun 2 yeroo keessa baay'isnu minus isuma dhiisne 2 keessa baay'isnu 2 times 1 maal ta'a 2 times 1 2 ta'a 2 times 0 0 ta'a 2 times 0 0 ta'a 2 times 1 nammoo 2 ta'a jechuudha. Asitti maaltu jira x equal to 0 dha jechuudha. Okay, amma asitti kana determinant dha waan ta'eef sorry matrix dha waan ta'eef walirraa hir'isu 4 minus 2 maal ta'a 2 ta'a 1 minus 0 1 ta'a 2 minus 0 2 ta'a 3 minus 2 1 ta'a jechuudha. Asitti maaltu jira x equal to 0 dha jechuudha. Kanaafuu bakka x kan amma laa galfannu x, y yaa galfannu x, y gara gadiitti jechuudha. Kana jechaan x fi y bifa kanaan galfannu jechuudha. San booda 2 2 1 1 asitti ammoo maal galfanna x y bakka x isaa lamaan kanneen galfanne jechuudha. Equal to 0 0 dha jechuudha. Agartanii amma asitti 0 0 haala kanaan galfanna. Maaliif asitti roowii lama waan ta'eef roowii 0tis lama goonii bifa kanaan galfanna jechuudha. San booda isa kana maal goona ittiin haa baay'isu. Dhiifama sagaleen alaa galaa jira waan ta'eef kanaaf dhiifama isin gaafadha. Bakka inni jiru xiqqoo mijataa waan hin taaneef sababa saniitii fi kanaafuu isan haala saniin naaf hubattan jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo kanaan baay'isnu maal ta'a 2x plus 1 times y ammoo y ta'a jechuudha. Y okay san booda ammoo isa kana fuunee amma sittiin baay'isa 2 times x 2x ta'a 1 times y ta'a jechuudha. Y plus y asitti equal to 0 0 asitti akkuma argitan isaan kun jechaadha. Kanaafuu lamaan isaatu maal goona 2x plus okay asitti 1 osoo hin ta'in asitti y dha jechaadha kun 2x plus y equal to 0 dha. Kunis equal to 0 jennee hojjenna jechaadha. Kanaafuu 2x plus y equal to 0 dha jechaadha. Kanaafuu maal goona amma 2x equal to minus y jechuu dandeenya jechaadha. Yookiin ammoo asitti maal jechuu dandeenya y equal to kana yeroo itti dabarsinu minus 2x jechuu dandeenya jechaadha. Minus 2x jechuu dandeenya jechaadha. Karaa lamaaniitu yoo barreessine rakkoo hin qabu. Inni kun amma asitti akkuma argitan kanaaf kun wal fakkaataa waan ta'eef kanaafuu tokkumaaf solve goonaa jechaadha. Kanaafuu amma asitti maal goonaa let jenna. Let x equal to a haa jennu. X equal to a haa jennu. Kanaafuu amma asitti inni kun bifa solutioniti yoo kan kennu taate akkam ta'a? Bifa solutioniti yoo kan kennu taate bakka x yoo kan jennu taate bakka y maal jenna? X equal to y equal to minus 2x waan ta'eef minus 2x jenna jechaadha. Bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Kanaafuu amma inni kun maayinni asitti amma a maal jennee jira? X a jennee jira jechaadha. X a yoo kan jennu taate y maal ta'a? Minus 2 times a ta'a jechaadha. Minus 2 a ta'a jechaadha. Kanaafuu equal to jennee inni kun maal nuuf ta'a? A koomanii yoo kan baafannu taate keessaa 1 minus 2 ta'a jechaadha. 1 minus 2. A ammoo maayinni an element of real number dha jechaadha. Real number inni kun real number dha. Ittiin baay'isuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu x equal to 1 minus 2 inni jennuun maayinni kun amma eigen vector dha jechaadha. Eigen vector dha jechaadha. Eigen vector dha. Inni kun yeroo kamiifi if lambdaan yeroo maal ta'e? Lambdaan yeroo 2 ta'edha jechaadha. Kun lambdaan yeroo 2 ta'e inni kun eigen vector dha jechaadha. Kanaafuu eigen vectoriin tokko isa kana. Eigen vectoriin inni biraa immoo lambdaa maal goonee hojjenna? Bakka lambdaa 5 galchinee hojjenna jechaadha. Isatti hojjenne kan irra deebinee hojjenna. Kanaafuu asitti amma let haa jennu. Let
lambda equal to 5 yookaan jennu taate amma asitti maal jenne isuma kana barreessinaa jechaadha asitti a minus lambda times I times x equal to 0 dha jechaadha equal to 0 dha. A ammoo ni qabna eegan asitti akkuma argitan 4 1 2 3 dha. San booda minus lambda ammoo meeqa 5 into 1 0 0 1 times x jennaan the whole x equal to 0 jenna jechaadha. Okay, asitti ammoo maal goona a akkuma jiru barreessina 4 1 2 3 stepni qofti isinii galaan baay'ee salphaadha kun haalli ittiin hojjetamu. Minus 5 yeroo keessa baay'isnu 5 yeroo keessa baay'isnu minus dhiifne 5 keessa baay'isnu 5 times 1 5 dha. 5 times 0 0 dha. Minus 5 illee baay'isaa rakkoon qabu sun kan pilaasii godhudha jechaadha bakka minus goonii kan 5 times 0 0 5 times 1 5 asitti maaltu jira x tu jira jechaadha x equal to 0. San booda maal goona walirraa walirraa yeroo dhufnu 4 minus 5 minus 1 ta'a. 1 minus 0 1 ta'a. 2 minus 0 2 ta'a. 3 minus 5 minus 2 ta'a jechaadha minus 2 ta'a. As maaltu jira times x equal to 0 bakka x amma maal galfannu minus 1 2 1 minus 2 jennee bakka x fi y xiqqaa galfannu jechaadha. Isaan kunniin x kun amma inni eigen vector dha. Isa kana kan nuti barbaaduudhaaf deemaa jirru waan ta'eef kanaafuu asitti 0 maal galfanna 0 0 galfanna maaliif roowii lama waan ta'eef 0 2 roowii sadii yoo ta'e ammoo maal galfanna sadii galfannaa jechaadha. 0 biraatiin dabalama lama waan ta'eef lamuu qofa fayyadamnaa jechaadha. Kanaafuu isa kan ittiin baay'isu kana kan yeroo baay'isnu akkuma beektan inni jalqaba isa jalqaba wajjin baay'ataa inni lammaffaa ammoo isa lammaffaa waliin baay'ataa jechaadha. Kanaafuu minus 1 times x in minus x ta'a plus jenna san booda plus 1 times y in y ta'a equal to inni kun maali wal qixa 0 dha wal qixa ta'a jechaadha. Inni lammaffaatiif akkasuma 2 times x minus 2y equal to 0 jennaan jechaadha. Isa kanaanis kanaafuu isaan kan yoo solve goon amma asitti maa inni x yoo garas dabarsinu y equal to x dha jechaadha. Y equal to x isa kanas yoo dabarsan 2x equal to 2y dha jechaadha. Kana jechaan x 2 dha yeroo jedhu x equal to y ta'a jechaadha. Akkuma argitan asitti x equal to y dha kunis x equal to y dha. Kanaafuu let jennee amma x equal to a hayyan x equal to a yookaan ta'u taate amma bakka x maal galfanna x, y dha waan ta'eef solution kenna bakka x maal galfanna a galfanna bakka y ammoo x dha wal qixa waan ta'eef isa kanas a galfannaa jechaadha. Kanaafuu yoo barbaadan ammoo isa kana gara gubbaa fi jalatti haala kanaan barreessuu dandeettanii jechaadha. Kanaafuu konstaantii yeroo keessaa fudhannu maal ta'e yeroo fudhannu 1 fi 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu x equal to 1 in jennuun kun amma kun maa inni eigen vector ta'a jechaadha. Yeroo maal ln keenya yookiin ammoo lambdaan keenya 5 ta'e jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kan isin hojjettan. Kanaafuu eigen vector meeqa arganne eigen vector 2 arganne jechaadha. Lambda meeqa arganne lambda 2 arganne jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan deebii garaagaraatis argachuu dandeettanii deebii wal fakkaataas argachuu dandeettanii bifa kanaan hojjettanii jechaadha. Baay'ee salphaadha kun isin kan irra deebi'aati viidiyoo kana irra deebi'aati hojjedha bakka isin galanitti irra deebitanii viidiyoo paawuz gootanii yoo hojjettan isuma kan seeraan hojjettanii san booda steepni isiniif gala. San booda equation barbaadan kan isiniif kenname solve godhuu dandeettan jechaadha. Baay'ee salphaadha kun jalqaba irratti yeroo ilaaltan garuu baay'ee ulfaataa fakkaata. Yeroo seentanii hojjettan garuu baay'ee salphaata waan ta'eef kanaafuu bifsanii step irra deebisanii practice yoo gootan isiniif gala jedhee yaada. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate ammoo comment jalnaaf keettanii yeroo itti aanu chapter 3 dhaan wal agarra. Akkasuma questionwwan garaagaraatis ni hojjenna finaliidhaaf kan isin gargaaru. Unity kana bifa kanaan xumurree jirra. Unity itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa naaf tura.